Kabajamoo uummata keenya kun deebinee jirra arraas mee waan haala yeroo ammaa keessa jiru haa tokko waliin caqafannu subscribe godhaa YouTube kiyya kana haariyaa waan ta'eef yoo kanaan bane subscribe godhaa uummata jaalalaa waliin dhaabbannu jira let's go caqafannu mee waa'ee fadil martuu haasaa jiru laal akka waan na caalaa ilma siikoo fi mandoo taatee tokko akka qabsaawaa siikoo mandoo taatee na caalaa tokko akka na caalaa siikoo mandoo kana appreciate gootu tokko hin godhin nasira peeti my friend tokkoon kee siikoo mandoo na caalaa ilmi isaan jiru nabe kan akkan gandaa fi kutaan laaqanne قريشوني رسولة تيادو لني مالي تقاسام فدني بيه صلى الله عليه وسلم سيد البشر هاي كابتن أنا في جواري المان برينتو يبيلدت نوفتو ما كبر رخانيني يومنا خانا دري يومنا جرادة دومته dubbii gabaabaadha tana boruus iftaanis numaan jaan ilmaan bareentoo arsiinis sarargeenis kunis hin dandayanii qabsa'u bizinesa barbaannaadha jiddu gala qabsoon taanu jiddu gala fincilaan taanuudha ijji hayyuudha gaara duuba waa garti waan ta'eef haadhuman yoo jees yaada isaati kun yaada Jawaari ani garuu ilmaan bareentoo haadhumanii je'e yeroo amma keessa jiran kanatti dhumaatii amma duraatiifuu oomisha osoo hin argatin dhumaatii biraa haadhumanii je'e hin labsu hin dubbadhu kanarratti hin bada iyyeensi jiru kanumaafi waan biraan goone silaan balleesse sooriin jaa hin balleessine waan ta'eef I'm really apologizing to you Sidano lesan enyo kadaleesise anami tokkicha bareentoti fincila meeqa kaasee lola meeqa kaasee sidano lesan si komandoof galatan oolu yoo barbaade deem daraartu tullu gaafadhu deem Profeesar Muummatiin gaafadhu hoteela si gallatola ali biraa jiran itayya deem gaafadhu itayya taa'eetiin waan san daleessisee jechuudha. Lafeelee abbootii teenyaa walitti qabee kana achoonni nama boochisaatti sonni dhugaatis hin jirtu. Arraa wanni namni asii gamaa gama nama wacu tokkollee hin jiru jechuudha. Dalagee ficeetiin jira hojii manaatiin yaa'an. Wanni hojii manaan dalagin teessee ayiitu I don't care about me. Understand me all I saw me. Hai. Kabajamtoota ulfaatoo babbareedduu dargaggoo fi shamarran biyyattiyaa hiriyoottan kiyya kan miidiyaadha. Hiriyoottan kiyya haqaamaa qalbiidhaa kan onneedha. Shanyiiti yoo ulfaattu ilmaan Oromoodha. Miidiyaa kana gubbaa warreen bara dheeraa gaddaa fi rakkoo naa waliin obsitanii gaarii fi hamaa kootis naa waliin baadhattanii waliin dabarsinee irra geenye akka malee galatooma. Galata maallaqaan deebifta galata jaalalaa garuu maallaqaan deebisuun hin danda'u galata jaalalaa rabbitu deebisa waan ta'eef waaqni isiniif haa deebisuun jaa an obboleessa keessan Kadir wanni hundinaaf gala ni hubadha dhimma gurguddaadhaan ammas isinii waliin qaban feesbuuka kana jalatti Abbaan barbaade yaameetiin dhimmaan qabusan isa baasa. Dhimma inni qabusanis isa baafnaa jechuudha. Dargaggoo shamarran. Dhimma jiruuf jireenya keenya irratti wal mari'anna. Koflilee immoo ni taphanna. Feesbuukni keenya koflilee waliin taphachuu qaba. Qoosaa taphatabaa osoo hin ta'in qoosaa dhugaa. Kofla dhugaa. Ergaa dhugaa. Waan gosa hedduu barumsa hedduu qaba. Arti qaba. Haasawaa artii qaba. Waan ajaa'ibaati. Osoon miidiyaa kana gubbaan jiraannee an dukkanaa beekaa isinitti.
namni kanuma sammuu isin cinqu malee isin boharsu akka namatti hin jiru. Kanuma halkanii guyyaa du'aa fi waa'ee dhiigaa sitti haasa'u. Waa'ee numa rakkoo sitti haasa'ee sammuu kee dhiphisu. Ka sammuu kan keessan kana isin boharsu hin jiru. Isinii kun biyyaan barra facaatan. Hujii hojjettan waa'ee maatiidhaa jireenyi qaala'insi kun hundi mataa gara isin galcha. Yoo akkanatti isin boharsuu baanne akkam taatan shanyeetii. Yoon akkanatti isin gagammachiisee waanuma tokko tokkoon tattaphannee waliin rakkoo kana yoo itti obsinee bara kana dabarsuu baanne akkam taan obboleeyyan kiyya. Kanaaf saayikooloojii kanatti amanaa. Happiness saayikooloojii jedhama. Saadist keessaa nu baasa. Hayyee Ustaaz Naasir Hamzaa muumina keenya. Ana shayxaana gorsuu dhufteeqa. Duuba akka namni nama gorsutti maanan gorsiniishi akka korbeessa oksatetti obobsite ette.